Hello, kun daawitee Mokonani. Guyyaa har'aa viidiyoo gabaabduu deeqaa tokko yookiin deeqaa lama taatu kan waraabuudhaaf asitti na fide ilmaan Oromoodhaa Wallagga Booranaa fi Gujii intarneetii fi telefoona irraa dhaamsanii dhukkuba koronaa vaayirasii kana akka isaan odeeffannoo tokkollee hin arganne mootummaan kun isaan gochaa jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo kataatan hundi waan kana balaaleffachuu qabna. Yoo duune waliin duuna, yoo jiraanne immoo waliin jiraanna. Tokko rafee tokko taa'ee Oromoon akka ija tokkoon wal ilaalaa hin jirtu. Yaa ilmaan Oromoo ka'aatii wal bira dhaabbadha. Nuti addunyaadha. Ilmaan Oromoodhaa yoo wal bira dhaabbanne malee nuti firan qabnu, nama hin qabnu, waa tokkollee namni nu gargaaru hin jiru. Kanaafuu ilmaan Oromoo kataatan addunyaa irra kan jirtan akkuma nani viidiyoo gabaabaa kana waraabetti viidiyoo gaggabaabaa waraabaati addunyaa guutuun halaaltu. Afaan kafidee waraaba warri afaan adda addaa dandeessan afaan adda addaatiin waraaba afaan Ingilizii afaan Arabaa afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan wasinitti toleen waraabaati addunyaa kanarratti facaasa addunyaan halaaltu maaliifi ilmaan Oromoodhaa walakkaan nagaadhaan jiraate walakkaan immoo gidiraa keessa jira namni abbuu torba Oromoo ta'e waan amma deemaa jiru kan biyya keessatti namni san quuqne yoo jiraate dhugatti Oromoodhaa miti kanaafuu waliif haa dirmannu waliif haa iyyinu yaa ilmaan Oromoo viidiyoo gaggabaabduu jedhaati deeqaa tokko hin deeqaa lama walii keessatti poost godha abbaa feete biratti mootummaa biyya alaasaa ta'u bakka dandeessanitti viidiyoo sheerii godhaati poost godhaati dhaqaati mootummaa nu dubbisa mootummaa amma nuti jennu kun mootummaa ton ta'in mootummaa ilmaan Oromoodhaa fixuudhaaf hidhatee lafaa ka'eedha kanaafuu haa wal bira dhaabbannu yaa ilmaan Oromoo fayyaa ta'a galatooma. Akka moltan daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa akkuma kanaan duraatti bakka akka entertainment jedhee kan show kamataa kiyyaa kan hin qabu sana dabarsuudhaaf otoo hin ta'in kan hin dhufe mee addunyaa maal keessa jirti biyyi keenya maal keessa jira waan jedhu kanaan egaa waan hin danda'e maalii fi waan kun nu qofa otoo hin ta'in addunyaadhuma guutuu irratti dhufe garuu inni kan keenya kun immoo hammaachaa waan badaa deemaa jiruuf waan tokko waan ummanni keenya achi taa'ee asii ol laaluu hin dandeenye tokko waan nuti as teenye asii gad ilaalaa jirru tokko walii dhaamsa dabarsuudha. Addunyaan amma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e harka Rabbii keessa jirti jechuudha. Hundi keenya harka Rabbii keessa jira. Maaliif dhukkuba ka buusu Rabbi ka dawaasaas buusu immoo Rabbi. Haga Rabbiin dawaa sana nu beeksisutti dhugaadha namni hedduun addunyaa kanarraatii gaaga'amuu addunyaa kanarraatii nama baay'eetu dhumuudhaaf deema. Addunyaan baay'ee shororkaa hamaa keessa seentee jirti yeroo kana jechuudha. Maaliif dhukkubni kun dhukkuba dawaa hin qabne baay'ee isaan rakkisaa jira, nuunis rakkisaa jira. Keessaaf iyyuu immoo yeroo gara biyya keenyaatti immoo deebinu jireenya uummata keenyaa immoo hin beekne akkamittiin akka inni jiraatu. Duuti addunyaadhaa wajjin namatti dhufte hirribaa jetti Oromoon. Kanaafuu waan kun addunyaadhuma guutuudha wajjin walitti nutti dhufe jechuudha. Garuu wanti nuti beekuu qabnu uummanni keenya hubannoo akkamii qaba? Keessaaf iyyuu Wallagga Gujii fi Boorana keessatti maaltu ta'aa jira? Maaltu akka deemaa jirullee uummanni kun waa tokkorraa waan quba qabu tokkollee hin qabu. Kana wal barsiisuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu addunyaan yeroo kanatti Ameerikaan magaalaan keessa jiru kun fakkeenyaaf Minisootaan kun har'arraa jalqabee magaalaan akka jirutti shutdown ta'eera. Manaa gadi hin bahinaa nuun jedhan manaa gadi hin baanu. Yoo manaa gadi baate doolaarii 1,000 kaffalta yookiin immoo guyyaa 90 hidhamtaa nuun jedhaniitu labsii dabarsanii mana keessa taa'aa jirra jechuudha. Sababni isaas namni saba isaaf yaadu, namni uummata isaaf yaadu akkasittiin manatti taa'aa jedhee manatti ittisa. Manatti ittisuu qofa otoo hin ta'in jireenyi kan kee narka jira, jireenyi kan koomoo si harka jira. Wal gargaarree dhukkuba kana ofirraa baraaruu qabna jechuudha. Maaliif nu lamaantu wal gargaaree dhukkuba kana ofirraa baraaruu qabna waan ta'eef. So addunyaan kun yeroo akkasitti jeeqamtu kana keessatti biyya keenya keessatti immoo maaltu ta'aa jira? Dhugumatti mootummaan amma nuti qabnu kun uummata Oromootiif keessaaf iyyuu uummata Oromootiif garaa laafina qabaa yoo jenne dhugatti natti hin fakkaatu. Maaliif dhimuma isaanii iyyuu miti wanni kun waan dhimma irraa qabaniif iyyuu hin qaban. Itti dhimmanii otoo silaa uummanni kun uummata gaarii uummata nagaa qabu tokko otoo ta'e yeroo kana keessatti yeroo akkatti addunyaan wal cinqitee wal shororkeessitee waan gootu wallaaltee waan qabattu dhiiftu kana keessatti uummata isaaniif yaadanii ifaa telefoonaa fi intarneetii uummata isaanii irraa kaasu. Jijjiirama tokko fidee yookiin immoo isaan waan kun banamee dhiisee jijjiirama tokko fidee otoo hin ta'in at least garuu uummanni kun balaa amma deemaa jiru kanallee baree maal akka ta'e illee baree beekeellee du'uunsaa irra gaariidha. Haati mucaan kiyya dhukkuba kanaan dhukkubsatee du'e jechuudhaaf obboleessi koo akkas ta'ee du'e obboleettiin koo dhukkuba kanaa qabamtee duute illee waliin jedhe illee walitti himuudhumaaf illee akka ta'uuf intarneetiin silaa jiraate yookiin miidiyaan garaagaraa otoo biyya sana keessa jiraatee uummanni wal quba qabaatee gaarii ture.
Garuu mootummaadhaan jedha silaafis waan jedhuun qabu mootummaa hamaa rabbiin ilmaan Oromoo irra kaa'e. Kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e mootummaa takkaa mootummaa Itoophiyaa keessatti dabartee keessatti mootummaa hamaa akka mootummaa kana argee hin beeku. Maaliif yeroo kana keessatti dhugumatti yeroo kana keessatti namni qabeelee walitti dhukaasee waa wal gochuudhaaf deemullee hin jiru. Maaliif yeroo isaatu yeroo hamaa yeroo shoror keessa kana keessadha. Yeroo badaa kana keessatti garaa wal laafuu waan gaariidha. Garuu mootummaan kun garaa namaa laafaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Mee ilaalaa mee ilmaan Oromoo kan yeroo rakkina yeroo hamaa kana keessatti illee ka garaa namaa laafne boriftaan akkam nama godhaa jedheeti yaadi. Kan yeroo cinqii addunyaan kun walitti maramtee wal cinqitu kana keessatti ka garaa siif hin laafne boriftaan maal na godhaa jedheeti yaadi. Wanti har'a lixa Wallaggaa Gujii Boorana keessatti ta'aa jiru kun bormana nama hunda tokko tokkoon ga'uunsaa beekamaadha. Maaliifi mootummaa kanatu mootummaa garaa laafaadhaa miti. Keessaafiyyuu ilmaan Oromoo adda ciranii tokkoof itti qabanii tokkoof irraa fageessaa tokkotti kaasaa tokko abaarsisaa akka umriin isaanii irratti gochaa jiru. Kun immoo dammaqiinsa ilmaan Oromootiif barbaada. Ilmaan Oromoodhaa dammaqaa lafaa kaa'a. Maaliifi haga mootummaa kan kee harka baaftee kanatu naa ta'a jettee hanga filattutti rakkoon kusirraa dhaabbachuudhaaf hin ta'u. Kaleessuma Oromoon nama 5,000 dhiigatti itti gannaqxee qeedhaa godaantee itti beeloftee itti hongooyitee har'a geesseet jarri kun kaleessa waan kana nu godhaniiru jedhanillee siifillee yaanne siifillee hin gaddine. Mee jara kanatti dhiiga ijoollee qeerroo kanaan tarkaanfanne as geenye jedhanii guyyaa tokko galagalanii ilaalle. Seenaa mee wanta kun sirriitti hima. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gaafa Protestiin Oromoodhaa akka Oromootti yeroo jalqabu guyyaa itti aanu Protestiin inni lammaffaan Mandii keessatti jalqabe. Mandii jechuun dhuga dubbachuudhaaf Sudaanitti achi gad dhiyaata malee as Finfinneetti illee hin dhiyaatu. Lafti kun lafa keenya qe'ee keenya diigame lafa keenya saamame jedhee katakkaa Finfinnee kana dhufee hin beeknetu hiriira nagaa sana bahe guyyaatti aanu Mandii dhaqe. Oromummaatu akkas ture. Har'a garuu mootummaan kun umrii dheereffachuudhaaf jecha isa kana ofirraa fageessa, isa kana ofitti qaba, isa tokkoon abaara, isa tokkoon maqaa tokkotti kenna, isa tokkoon akkas godha. Kanaan umrii isaanii dheereffachuudhaaf deemuutti jiru. Ilmaan Oromoo dammaqaa. Nuti wal malee waa tokko firan qabnu. Oromoon Oromoo malee waa tokko firan qabu. Mee dhugatti mee Oromoon Harargeedha asii godaanee otoo Gondar dhaqeetti dhugatti uummanni kun harka bal'ifateetu isa simata takkaa hin jiru. Oromoon Jimmaa Oromoon Arsii Baale otoo makkatti rakkinni tokkotti dhufee Gondaritti achitti godaane harka bal'ifatanii isa eegu lakkiin eegani dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Seenaan nuti qabnullee seenaa yakka ta'e seenaa balaaleffamaa ta'e seenaa kaleessa cunqursitoota Oromooti jennee ittiin nutti himaman warri keenya illee nu guddise seenaa irraa barachaa turre seenaa kanallee jal'isaniitu akka hin taane tokkotti akka badaatti nutti himaa jiru. Oromoo keessa qabsoo kanarratti Itoophiyaa ammayyoomsu Itoophiyaa tokkoomsuu irratti Oromoo keessa namni gahee guddaa taphate kabajamaa abbaa keessan Goobanadaa Ceetiin hin jedhan. Waan isin ajaa'ibu keessa. Inni biraa takkaa waan arginee hin dhagahin seenaa irratti illee ummanni Oromoo lafa baay'ee kana lafa hedduu kana ka qabate waraana ummata irratti banuudhaan ummata biraa of jalaa duulaan waraanaan buqqisee of jalaa sochoosuudhaan kaan gartee akkaataan taane liqimsuudhaan dhabama godhuudhaan lafa kana hunda qabate ummanni Oromoodhaa jedhanii sabboonummaan Oromoo biyya diiga waan ta'eef sabboonummaa biyyaalessaa ka jedhamu hordofuu qabdanii. Lafa leenjii kanarratti xiyyeeffannoon mootummaa qaamota 3 ture jedhu. Kana keessatti wanni nu barsiisan keessatti qaama 3 ka taargeet godhatan jibbaa irratti kalabsan jechuudha. Inni dura adda bilisummaa Oromooti. Inni lammaffaa miidiyaa keessaa OMN. Sadaffaan inni biraa marroodha. Maqaa nama dhuunfaa jechuudha. Yoo barbaadan OMNs abaa oolleen deebi'ee warri shanee jedhaniin kunillee tokkochumaa jedhan ammoo isaa booda waan ganama sitti himan galgala irraan deebi'an. Yaa ilmaan Oromoo seenaan keenya baduurra nuti bannee dhabamuutu irra gaariidha. Oromoon akka Oromootti yoo jiraanne an Oromoodha jennee yoo jiraannee duunni irra nuu gaariidha. Maaliifi ummanni kun gidiraa amataa dabraa rakkoo meeqa keessa dabarseetu guyyaan amma dhufte kana keessatti mee afuuran fudhadhaa jedhee afuurallee itti dhabee kun har'as rasaasaan kaan beelaan kaan olii gadi unkuramaa jiraachuutti jechuudha.
Ammootummaa kanallee hin balaaleffadhu yookiin hin qeequ. Kan inni qeequ uummata kiyya uummata Oromooti. Yaa uummata Oromoo. Funyaan gaafa nama rukutamu ijatu bohaa jetti Oromoon. Mee garaadhuma jabeenya akkamiitu isinitti jiraate gaafa Oromoo walakkaa rakkina keessa jiru Oromoon inni kaanii akkamittiin nagaadhaan rafee bula. Barkaleessa ijoolleen barattoonni xixiqqoon mana barumsaa deeman rasaasni asii laphee isaaniitiin seenee baakpaakii keessa yookiin boorsaa baataniin dhiigni isaanii lafatti gannam'e bar ijoollee ganda kanaa yoo ijoollee ganda sana yookiin ganda sarootoon ta'in ijoolleedhuma Oromooti warri nurkaa dhumaa ture. Maali aadaan sun waggaadhuma lama keessatti aadaan kureessa dhaqe. Aadaan Oromummaa eessatti bade. Oromoon dur bahaadhiya otoo namni tokko walitti waamee wal quunnama yookiin rakkoo jiru kana wal dura dhaabbatee wal gargaara. Inni ammaa kun maali? Balaan nutti bu'ee kun maali? Maaliif Oromoon garaa walitti jabaachaa jira? Inni rakkoon inni har'a Gujii keessatti ta'e Boorana keessatti ta'e borumatti dhufuu danda'a laata jedhee akkamitti yaaduu dadhabe garuu Oromoon. Har'a dhugaadha. Mootummaan kun uummata tokko walitti qabeetu ofitti qabeetu isa tokko machari'aa jira. Bor immoo uummata tokko qabeeta ammas isa kana machari'a. Jireenyi keenya akkasuma ta'a jechuudha gara fuulduraatti. Walii keenya jarri kun wal nyaachuudhaaf hidhatanii lafaa ka'aniiru. Umriidhuma isaanii dheereffachuudhaaf. Qabsoo Oromoos wallaalanii miti. Qabsoon Oromoo akkam akka ta'e isaan dura namni beeku tokko illee hin jiru. Akka gaariitti beeku. Garuu daba danqama guddis baddummaadha. Guddisa badan. Namni akkamitti amalallee hin jijjiirratu. Amalli isaallee akkamittiin hin jijjiiramu. Haala amma jirru kana keessa taa'anii ilaalanii Oromoon kun maal barbaada? Mee Oromoo dhumti kun maaluma barbaada jedhanii akkamitti hubachuu dadhaban? Maaliif Oromoo kana achi ofirraa fageessu? Maaliif uummata Abashaa kana ofitti qabanii waanuma uummata poolitikaa xiiqii wanni isaan gochaa jiraniif maali? Akkamitti mootummaan mootummaan dhumti achi taa'u kun akkamitti uummata isaatti xiiqii? Maal fiddamoo akkam barbaadni si godha uummata keetiin jetta uummata kee wajjin xiiqii walitti seentaan. Oromoon rakkoon duraa qaba Oromoon kun nun filu Oromoon kun nun jaalatu jedhamee xiiqii wajjin seenama kana gamoo biyya bulchuun kana mootummaan haga fedhe yoo jabaate uummata kana sossobdee dhugaa qabdu timtee dhugaa isaallee baaftee fi akkasitti waliin deemuu qabda malee xiiqii atis nan feetu anis sin agarsiisa. Mee waan tokko isinitti himame. Dur gaafa ijoollee taanee gaafa ijoollee kubbaa taphanna ganda keessatti. Gurbaa tokkotu fakkadee jedhaman lamu lafaa ka'ee aaru tokkodha. Lafumaa ka'eetu aara nama jireenyuma isaatti akkasumatti lafumaa ka'ee nama aaru tokko. Inuma aara lafaa ka'ee. Akka carraa ta'ee ijoolleen tiimii lama wal filteetu fakkadeen kun daanyaa ta'e. Fakkadeen kubbaa taphachiisa jechuudha. Otoo taphachiisaa jiru gareen tokko kubbaa dhinnaan kubbaan ala baate. Nama baay'eetu taa'ee kubbaa kana ilaalaa jira. Gaafa kubbaa dhiitu kubbaan ala baate. Warra kubbaa kana taa'ee ilaalaa jiru keessaa tokko fakkadeen akka inni aaru akka inni lafaa ka'ee aaru waan beekaniif jecha ilaale gaama gurbaan haadha nyaatte kun amma gooliidha jedha jennaan kanuma dhagaye hedhe fakkadeen. Anaan jettaa illikiidha gooliidha jedhee murteessa kubbaa ala baate. Lafumaa ka'ee aara. Illikiidha gooliidha jedhe fakkadeen. Tapha ijoollee akka ijoolleetti tapha ijoollee taphachuun kun gaarii miti. Jarri kun yoo xiqqaate warra kooleejii deemee warra barateedha bara. Mootummaa jechuun bara gaafa uummanni garaa hammaatillee mootummaatti itti fincilu yookiin mootummaattillee gaafa inni aaru obsa qabaachuudhaan. Mootii jechuun nama obsa qabu jechuudha bara. Xiyyitiin yookiin qawween biyya tokko humnaan gadi qabee bulchee hin beeku. Kana baruudhuma qabu isaan. Karaa nagaadhaan dhugaa namaa bahanii dhugaa isaaniif fudhatanii walii wajjiniin jiraachuu walii wajjiniin deemuudha malee humnaa waa tokko goonaa abadan numan taane egaa. Takka seenaa keessattis argine hin beenu erga dhalannee har'a geenyeeti wanti humnaan ta'e humnaan wanni godhamee ilaa har'aatti bakka successful ta'e bakka tokko ga'e hin agarre nuti. Walii galanii dhugaa namaas himanii dhugaa ofiis fudhataniitu walii wajjiniin deemuudha. Illiki qotaa maal na goota akkan barbaadisi godhaan aggata hagana takkachi nama deemsisu. Inumaatu akkasi jala ka bobaa kee jala sitti maxxanee taa'ullee ofirraa fageessaa deemta. Gaafa dhugaan namaa galaa deemu fira keellee dhabda. Nama sibira jirullee dhabda. Kanaafi bakka itti kuuftaan otoo hin ta'in bakka irraa mucucaattan galagalaati ilaala. Maaliifi yeroo deebitanii dhuftan akka deebitanii hin kufneef illee isin gargaara.
Gara booddeetti milladhaati galagalaati ilaala. Uummata keessan ilaala. Namni uummata Oromootii wajjinii wal lole takkaa bakka tokko successful ta'e hin beeku. An takkaa argeellee hin beeku. Oromoon nama loltee miti abaarsaan iyyuu nama jigsiti. Ammas dhaamsi kan koo warra beektotii keenya yookiin warra professors, doctors, injineerota warruma barumsa qabna jetanii warri baratan. Yeroo amma akkasitti Oromoon kun rakkina keessa jiru kana keessatti callisanii mana taa'aniituma gaafuma walgahiin jiru gadi bahaniituma maayikiraafoonii tokko itti walii harkisaa ooluurra dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e beekumsa isaa qabdu afaan isaa beektu itti dubbachuu dandeessu mootummoolii gurguddaa ka addunyaa kanallee baay'een keessan beektu bira dhaqaati itti dubbadhaa. Hojiin kee barumsi keessan yoo Oromoodhaaf har'an gargaari yoom gargaaruudhaaf deema yoo Oromoo kana bira har'an dhaabbanne yoo Oromoodhaaf yoom waa gochuudhaaf deemtu isin gaafa Oromoon bilisoome keessatti nu filadhaadhaaf harka ol baasuu qofadha no sun sirrii miti kun cubbuudha. Kanaafuu barumsa keessaniin itti gargaarama afaan beektu mootummaalee gurguddaa beektu warri biyya Arabaa jirtan afaanuma Arabaa beektan kanaan itti dubbadhaa. Dhaqaatii mootummaa dippiloomasii ala taa'aniituma achumatti asii gadi qoomee marroo waa tokko gochuu danda'a abaluun tokko waa tokko achitti ija keessa taa'urra atis maal hojjechuu jetta wal gargaaruudha qabso wasaasaadha ati gamanaan qabi an gamanaan hin qaba jedhaniiti wal gargaaruudha qabsoon. Har'a dhugaadha keessaaf warri biyya faranjii jirru nyaannee bulla beezik waan dhalli namaa barbaadu tokko wanti nu barbaachisu tokko hin jiru rakkina tokko hin qabnu jireenya keenya jiraachuutti jira ijoollee keenya guddifachuutti jira immoo jiraachuudhaaf nyaanna malee moo nyaachuudhaaf jiraachaa hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e erga waan kun jalqabe erga qabsoon Oromoo jalqabe akka namaatti guyyaa tokko gadi ciifnee nagaadhaan rafnee bullee hin beeknu. Waa'ee biyya keenya akkuma nama yaaddeessu nuunis nu yaaddeessa biyyi keenya. Garuu gammachuudhaan yeroo akkatti tabala callaqnee deemnu gammachuudhaan waan qabnu ta'e namni. Maaltu naan ga'e kana booda dhimma koomiti jennee dhiifnees yeroo gachiifnu garuu mataa keessa nu naanna'a wanni kun garamaa galgala. Ani ilma hiyyeessaati. Hundi keenya ilmaan hiyyeessaa hiyyummaan maal akka nama godhe namni nutti himu hin jiru. Ani ilma akkattiin guddadheen beekan ilma hiyyeessaati. Ilmaanuma hiyyeessaan biyyatti dhiisee dhufe ammas. Kanaaf yaa uummata Oromoo gaafa tokko miidhamu tokko wal bira dhaabbachuu gaafa tokko rakkatu tokko wal bira dhaabbachuu. Kana malee bakka tokko gahuu hin dandeenyu. Hin kadhatina ammoo ifaas nurraa ibsi intarneetis nu gadhisi jettanii hin kadhatina. Humna kan keessan itti agarsiisa. Humna kan keessan amma maggeessan itti agarsiisa. Akkasittiin wal kabajanii mootummaa kana wajjin jiraachuu danda'u. Humni kan eessa akka gahe beekuudhuma qaba. Humna qabdan kana waliin itti agarsiisa isinis hin kadhatina. Dhugaa Rabbiin haxxiffachuudhaaf kadhattanii bilisummaadhaaf kadhattanii no. Waan qabdan humna qabdan itti agarsiisa mootummaa kanatti. Humna jabaa ta'uu keessan akka isin mootummaa kana caaltan itti agarsiisa. Takka mootummaan uummata caaleen beeku uummatatu mootummaa caala malee kanatti agarsiisa. Warri mootummaa kana keessa jirtanis warri wanni amma deemaa jiru kun burnuma darba. Angan dhaladhee lafa kana jirutti waan baay'eetu ture waan baay'eetu moo darbe hin darbas hin dhufas. Mootummoolii jajjabaa baay'eetu darbe namooti babbarate baay'eetu darbe inuma dabra waan hin dabarre immoo hin jiru waan hundi dabruudhaaf ta'a gaafa sana ganuu seenaa kan keessa balleessitee seenaa ilmaan kan keessa balleessitee hin deemin ilmaattuu jedhamee akka namni ilmoo keetti quba qabu hin godhin akka ilmaan kan kee mataa ol qabatanii deeman godhi gaarri sitti jiguu moo namni sitti jiguu wayyaa jennaan gaarri natti jiguu wayyaa jedhe jenna namichi maaliif jette jennaan namatu dhufee narraa ol qaba. Gaafa rakkoon tokko sitti seene namatu sitti fiiga. Gaafa mana keetti ibidda qabate namatu mana keetti ibidda sirraa dhaamsuudhaaf sitti fiiga. Warri mootummaa keessa jiraatan har'ee makiinaa bareedaa oofuu dandeessu mana gaarii keessa galuu dandeessu. Hojii Rabbii garuu hin beekan akka Rabbi nama godhu garuu hin beektu. Gaddeebiteetu uummatuma kana wajjin hin teemudha. Gaafa mukatti akkasitti ol namarra dhaabbattee mukarra ol baatu sana akka namarra dhaabbattee ol muka sanarra baate. Indagatiin yeroo hunda maaliif yeroo achirraa gaddeebitu jalatti nama kana wajjin wal arguudhaaf deemta. Kanaafuu yaalmaan Oromoo Oromiyaan abadan inuma bilisoomti har'aa ta'u boraa ta'u iftaanaa ta'u nuti agarra Allah waan Rabbitu beeka garuu ilmaan kan keenya waan tokko goone ijoolleen kan keenya Oromoon bilisummaa Oromoo kana arganiidhuma akka isaan du'anillee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Beektotiin keenya rafiina gadi hin ciisina dandeettii isaa qabdu. Humna isaa qabdu waan gochuu dandeessan kanaa wanni isin itti himu tokko illee hin jiru.
jabaatanii dalaguun waan gaariidha. Namni biyya isaaf yeroo rakkinaa kana keessatti namni biyya isaaf hin taane abadan yoomiyyuu namaaf ta'uudhaaf hin danda'u. Saba isaafis ta'uu hin danda'u. Kanaaf jabina keenya nurraa barbaada yaalmaan Oromoo. Haa tokkoomnu, haa tokko taanu, bannu waliin badu yoo tolle immoo waliin toluutu nu wayya. Oromoo bilisummaan namni Wallaggaa keessa hin jirre, bilisummaan Shawaa, Jimma, Arsii, Baale, Boorana, Gujii keessa hin jirre Rabbi jaan agarsiisi. Bilisummaa guutuu miti, bilisummaa hir'uudha. Lafeen kiyya tokko alattafee rakkatee, lafeen kiyya tokko immoo asii nyaatee bulee cubbuudha kun. Beelofnu waliin beelahu, quufnu waliin quufuutu irra gaariidha. Kanaafuu yaa uummata kiyya tokko ta'aatii wal qabadhaa. Waa gochuudhaaf illee, waa murteeffachuudhaaf illee, waa balleessuudhaaf illee, waa tolchuudhaaf illee walii galuutu irra gaariidha. Yoo walii galle malatti hin dhabnu, yoo walii galle namni sodaata, yoo walii galle diinni nu baqata. Walii galii dhabuu keenyatu abashoota kun mataarratti ol nu baasee akka barbaadan nu arrabsanii waan barbaadan jedhanii wanna barbaadan irratti barreessanii wanna barbaadan kaasaa jiru. Dimookiraasii isa tokko tuffachiisee isa tokko ol kaasu takkaa jireenya koo keessatti argeen beeku. Amma garuu Oromoo keessatti kanatu ta'aa jira. Oromoo akka cubbutti akka tuffitti tuffachiisaa, isa kaan immoo jaallachiisaa, isa kaan immoo itti qabaa, isa kaan ofirraa ari'aa. Kun cubbuu caaluudha. Yaalmaan Oromoo. Oromiyaan numa bilisoomti. Har'as borus iftaanis Oromoo bilisoomuun hin oolu. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundi kutaan 11 nuyi tokko. Oromoon tokko. Namni ilmaan Oromoodhaa gargar baasu Rabbiin maatii isaarraa gargar isaa baasu. Namni cubbuu ilmaan Oromoo irratti hojjetu Rabbiin ammallee waan inni yaade milkeessiniif. Hin milkaa'us. Namni dhiiga hiyyeessaatiin gammadu, namni dhiiga hiyyeessaatiin jireenya taa'ee gattaa'ee biddeen kutatu Rabbi biddeen sana summiitti haa godhu. Cubbuu nama dhiiga namaatiin waa gattaa'ee waa kutatu. Kanaafuu yaalmaan Oromoo. Oromiyaan nama bilisoomte har'aa ta'uu bor dhukkuma amma dhufe kun immoo Rabbi akkuma addunyaan ta'ee ta'a. Wallaggis Gujiinis Boorannis awwaanuma addunyaan kun ta'etu itti dhufa. Garuu wanti nuti jechaa jiru at least wanna tokko wanta deemaa jiru tokkollee baree argee yoo du'e illee irra gaarii. Calluma dheedetu waan ta'e tokko dhufee waanuma ta'e tokkotu dhufee nuuf ta'e jechuurra dhukkuba akkasiitu nutti dhufe jedhee himannaadhaaf illee ta'a. Malee duuti addunyaadhaa wajjin namatti dhufte hirribaa jette Oromoon. Asteenyeeyyuu waa tokko gochuu hin dandeenye otoo miidiyaa fi intarneetii qabnuyyuu waan kana ofirraa ittisuu hin danda'amne. Garuu kana yaaduun immoo silaa gaariidha mootummaan kun. Yeroon kun yeroo hamaadha. Kunoo yaa uummata Oromoo isiniif jecha ifaas intarneetis ibsineerraa ammaaf isinirraa ibsineerraa intarneetis gadhiifnee jirra hanga dhukkubni kun darbuu. Isin garuu wanta deemaa jiru kana kunoo to'adha yoo kunoo isiniif jecha waan kana gooneerrallee nuun jedhu. Hin jedhu uummata Oromoof illee jecha. Maali garaa jabeen manaa kun? Kunoo mana taa'aa nuun jedhanii televezyiiniidhaan nutti himanii mana taa'aa jirra bara. Hidhamnee mana keessa taa'aa jirra bara. Uummata isaaniif yaaduudha. Uummata isaaniif yaaduu qofatu ofiifis yaaduudha. Ani si gadi bahee namatti dabarsa namni tokko si gabbahee natti dabarsa. Wal gargaaruudha. Taa'aa mana. Mootummaan addunyaan akkasitti wal gargaaraa jirti. Yaalmaan Oromoo. Oromiyaan nama bilisoomti. Wanta amma dhufe kunis dhukkubni amma dhufe kunis nurraa darbuudhumaaf ta'a. Karaa dandeessaniin corroqa keessa yoo ta'u laga keessa yoo ta'u dhaqaatii harka keessan dhiqadhaa qaama kan keessan dhiqadhaa. Wanta irra dhufe kun bornuma darba seenaa ta'e immoo irraa haasa'uudhaaf immoo teenya. Oromiyaan nama bilisoomti har'as booris shakkii takka illee hin qabnu fayyaaf nagaa qabaadhaa guyyaa gaarii.